Dhaloota beekumsa dijitaalaan gahoomee fi dorgomaa ta'e horachuuf hojiiwwan hojjetaman keessaa Leenjiin Itiyoo Koodarsii miliyoona 5 galmoota ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin kaa'aman keessaa isa tokkodha. Leenjiin kun lammiilee Itoophiyaa miliyoona 5 ta'aniif sagantaa web programming, Android, data science fi artificial intelligence'n beekumsa dijitaalaa bu'uura qabu akka lafa qabatuuf eegalame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis wayita sanatti nama biyya isaa jaallatu tokkoof dhaloota irratti hojjechuu caalaa bu'aan hin jiru jechuun barbaachisummaa leenjichaa hubachiisan. Itoophiyaa ትበለጽጋለች. Badhaadhinni Itoophiyaa ni dhugooma kun kan ta'uu danda'u dhaloota teeknoloojiin ga'ooman ofirra darbuun biyyaaf hojii tolu dhaloota hojjetu yeroo uumnedha. Hubachiisni kun magaalaa Finfinneetti hojiitti hiikamuuf yeroo baay'ee fudhanne jaalli mangistuu fi nadhii saaqataan hojjettoota biiroo Innooveeshiniifi Misooma Teeknoloojii magaalaa Finfinnee yoo ta'an sagantaa Leenjii Itiyoo Koodarsii carraa dargaggoota miliyoona 5 kenname fudhachuun dargaggoota leenjichaan fayyadaman keessaa tokkodha. Beekumsa bu'uuraadha jedhina mana kaa'umsa gaarii ta'a namoota teeknoloojii wajjin waliin beeknee fi haala salphaadhaan akka isaan teeknoloojii baran teeknoloojiin maalidha kan maalirraa ka'a maaliin hojjetama isa jedhu amma fakkeenyaaf fundamental programming jira sanichuun teeknoloojiin tokko akkamitti developii ta'a isa jedhu programmingiin maal fakkaatama jechuudha isa jedhu beekumsa bu'uuraa namaaf kenna. Wantoonni yuunivarsiitii gallee hin baranne koorsiin birrii keenya kaffalleellee baasii ga'umsa keenyaan illee barachuu hin dandeenye carraa guddaa nuuf kenne. Kanuma giddu galeeffachuun sadarkaa magaalaa Finfinneetti sagantaa Leenjii Itiyoo Koodarsiin galmee fi bu'a qabeessummaan leenjichaa maalirra jira kan jedhu Biiroo Innooveeshiniifi Misooma Teeknoloojii magaalaa Finfinneetti dursaa garee leenjii fi ijaarsa dandeettii obbo Baay'isaa Ifaa gaafanneerra. Galmeessina jennee kan karoorfanne akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti naannoo 800 fi 900 fi 251 ture. Kana keessaa naannoon 800 fi 57 fi 600 fi 23 galmaa'aniiru kana jechuun parsantii 100 olii jechuudha. Kana keessaa 600 fi 21 fi 476 sartifaayit ta'anii sartifikeetii isaanii fudhatanii jiru jechuudha. Obbo Baay'isaan itti dabaluun leenjiin kun tajaajila mootummaa ammayyeessuuf karoora mootummaan kaayyeeffatee hojiirra oolche bu'aansaa dhaabbilee mootummaa garaagaraatti mul'ateera jedhani. Tajaajila mootummaa ammayyeessuu fi karoora mootummaan kaayyeeffatee tarsiimoo ta'echiseedha. Tarsiimoo kana galmaan ga'uudhaaf immoo humna dargaggoota keenyaa leenjisuun murteessaa waan ta'eef kanarratti ijoollee baay'een leenjii kana fudhatanii hojiiwwan garaagaraa uumaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed sagantaa Leenjii Itiyoo Koodarsii lammiilee Itoophiyaa miliyoona 5 walta'iinsa Itoophiyaa fi mootummaa Emireetota Arabaan sagantaan jalqabamee fi piroojeektii walta'iinsa dandeettii teeknoloojii guddisuuti jechuun isaanii ni yaadatama.